kabajamoo fi jaallatamoo magaalaan kun magaalaa miidhagduu sulula Cuntamaa keessatti argamtu keessaa magaalaa magariisummaadhaan beekamtuudha. Magaalaa Adaamaa jechuudha. Daandiin magaalaa kana keessa ce'u tokko daandii adda kutamee daandii Alii Birraa irraa gara fuulduree Yuunivarsiitii Adaamaatiin bahu. Yuunivarsiitiin Adaamaa fuuldurri isaa akkana bareeda kunoo miidhaginni isaa akkana jira. Yuunivarsiitii kana fuuldura immoo daandiin akkana miidhage kun ni jira jechuudha. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Yuunivarsiitii Adaamaa jechuudha. Kanaaf asii gadi immoo daandii guddicha ganda 11 keessa ce'u akkasuma gandoota hedduu qabatee ganda 11 keessa ce'ee marfata muga irratti daandii marfatu irra jirra jechuudha. Egaa yuunivarsiitii kana booda bashannanaafis suuraa ka'uufis namoonni hedduun ni dhufanii kanaaf daandii kana gubbatti immoo imala keenya yeroo miilan taasisnu namoota hedduu kan daandii kanarra taa'an ni argina jechuudha. Namoonni hedduun daandii kanarra taa'an maaliif yoo jettan hara galfiidhaaf taa'anii daandiin kun daandii hara galfiidhaaf hedduu mijatuudha. Daandii hara galfiif mijatu kanarratti immoo imala yeroo baay'ee taasisnu keessaa imala Oromiyaa keessattuu gara baha Oromiyaa akkasumas lixa Oromiyaa dabalatee imaloottan giddugaleessa Oromiyaa magaalota akka Finfinnee Adaamaa magaalota kanniinis dabalatee jechuudha. Imaloottan goonu keessatti daandiiwwan mimmiidhagoo akkanaa kana yeroo hedduu hin argannu jechuudha. Daandiiwwan mimmiidhagoo akkanaa kana immoo magaalota keessatti argamu isaa immoo kabajaa fi jaalala akkasumas miidhagina magaalaa tokkootiif daandiiwwan murteessoodha. Daandiiwwan miidhagina magaalaa tokkootiif murteessoo ta'an keessaa tokko daandii Yuunivarsiitii Adaamaa kana jechuudha. Anis imala kana isin waliin kan taasisaa jiru Kaliil jechuudha. Akkasumas Arboor Online School yeroo hundaa isin waliin jira. Daandii kana irratti maal argina kan jedhuuf immoo dargaggeeyyii umriidhaan ijoollee ta'an akkasumas kan fayya qabu kan fayyadamee fi fayyadabeessaas ni argina jechuudha. Hunda isaatu fayyadabeessaa irratti fayyaa kennuu fi fayyabuleessa mootu fayyaa isaa nuuf haa tursiisu jenna jechuudha. Daandii akkanaa kanarratti yeroo imala taasisnu kanaaf miidiyaan Arboor Online School yeroo hundaa isin waliin jira. Miidiyaa kana hordofaa daawwadhaan asumaan affeerraa keenya yeroo gaarii isinii haa ta'u. Itti aanee immoo Yuunivarsiitii Adaamaa akkuma xumurreen imalli gara daandii lammaffaa yookiin immoo daandii fuulduree hospitaala Jeneraalaa Adaamaa cinaa Yuunivarsiitii Adaamaatti kan argamu kun dallaa xumuraa Yuunivarsiitii Adaamaatti. Gamanaan immootu hospitaala Riiferaal Jeneraal Adaamaatti jechuudha. Kan obbo Kadir Hussein waaqoo rabbi isaanitti haa araaramu. Ummata kanaaf gumaachanii biraa gara Akiraatti waggaa tokko lakkoofsnee jirra cehan jechuudha. Rabbiin biyyoo isaanii biyyoo awwaala isaaniis awwaala jannataa isaaniif haa taasisu jecha kun Yuunivarsiitii Saayinsii fi akkasumas bara barnoota 2014tti wantoota hedduu kan eebbisee hospitaala waliigala kolleejjii fi meedikaala Adaamaati jechuudha. Fuuldura isaa kana mootu daandiin akka fuulduree Yuunivarsiitii Adaamaatti immoo hin afamnee fi yoo afameef immoo hedduu kan miidhaguu fi hedduu kan bareedu ta'a jechuudha. Amma uni bareedaa hedduu nama hawwataa hedduu miidhagaadha. Hospitaalli Riiferaalaa Jeneraalaa Adaamaa kun haala kanaan miidhagee bareedee jira jechuudha. Ammallee lafti galgalaa yeroo galgalaatti kun akkana garagallu immoo Adaamaa Yuunivarsiitii argina jechuudha gara gidduutti. Kanaaf anillee imala koo kanan gammaa turtiis waliin taasisee Kaliil ture jechuudha. Arboor Online School irra yeroo gaarii isinii hawwaa gadaa duubaaf gabbinaa yeroo milkii isinii haa taatu. Koraa bulaa viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti nagaa ta'a. Ciao.